Seenaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa kan dhalate abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa Aadde Guddattuu Horaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa bakka wiirtuu qabsoo Oromoo kan taate magaalaa Ambootti dhalatee handhuurri isaa awwaalamte. Haacaaluun maatii isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u, obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddate dubbata. Umrii isaa mana barnootaa gaheen bara 1981 mana barumsaa Oddoo Liiban sadarkaa tokkoffaatti barnoota isaa eegale. Mana barumsaa Oddoo Liiban jechuun magaalaa Amboo keessa ganda Duwwaajaa keessatti kan argamu yoo ta'u, bakka Haacaaluun itti dhalatedha. Barnoota isaa hanga kutaa 12tti akkuma magaalaa Ambootti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti barate. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa kun Haacaaluudhaaf bakka bu'uura qabsoo ta'uu hiriyoonni isaanii dubbatu. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u, akaakayyuu isaa biras jiraate. Akaakayyuu isaa waan jaallatuufis mana barumsaa dhihoo jiru dhiisee kan naannoo mana akaakayyuu isaa jirutti fagoo deemee barachaa ture. Gaaffiin Oromummaa keessa isaa kan finiin Haacaaluun ijoollummaa isaa irraa eegalee wayyaanee wajji hokkee wal qabaa guddate. Haacaaluun magaalaa Amboof oolmaa guddaa qaba. Akkasumas uummata Oromoof darbees biyyattiif nama yeroo dhiyoo keessatti beekamtii argachuun galata baraa siidaa hin jigne uummata biyyattii keessaa nama qabudha. Magaalaan Amboo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti argamtudha. Magaalaan kun Finfinnee irraa gara dhihaatti kiiloomeetira 120 fagaattee kan argamtu yoo taatu, goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Muuziqaan hiree ganam uumaa irraa kennamteef akka ta'e amana Haacaaluu Hundeessaa. Ijoollummaa kootii kaasee afaan koo gabiin qabu inuman sirba jedha. Bakka dhalootaa isaa magaalaa Ambootti jabbilee fi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera. Ijoollummaa isaatti sirbi Daawwitee Mokonnon farda gurraacha lagarra kaachisanii osoo wal jaalanii wal nyaachisanii. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii. Qoricha naaf hawwitee sanuu dhagaye jedhu afaan isaa keessaa akkan buufanne hiriyoonni isaanii dubbatu. An saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuutti yaada jedha Haacaaluu Hundeessaa. Hammu mana argannatti bu'uun anaaf waan haaraa miti jedha ture. Jireenya isaa keessatti Haacaaluu Hundeessaa weellisaa Daawwitee Mokonnoniin akka dinqisiifatu kan himu Haacaaluun naannoo manneen barnootaa fi gumiiwwan keessatti sirbuu isaa itti fufe. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa sirbuu isaa kan hin jaalanne, haati isaa Aadde Guddattuu Horaa garuu gammadoo turan. Abbaan koo dooktarummaa fi piroofeesarummaa akkan ta'u jaallata. Sirbituun mana godhattu adalee taati jechuun akka ani hin sirbine didaa tura jedha. Garuu hojiin ilmi isaan hojjetu baasanii dubbachuu haa baatanii malee akka isaan boosisu ni hasaasu turan. Inumaayyuu ilmi isaanii hojii aartii keessatti bobba'ee jiraachuu isaa guutumaa guututti akka itti gammadoo ta'an kan jalqaba dubbatanii fi afaanii baafatanis gaafanni sirba Wasanuu Diidoo isa jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa nama nyaatuun nu keessa jira jedhee weellisee ture. Gaafa sirba kana sagalee ilma isaaniitiin dhagahan abbaan Haacaaluu yaa guddattu ilmi kee reefuu sirbe jechuun gammachuun sirba ilma isaanii irraa argatan qoodanii fi akka turan himama. Abbaan Haacaaluu sirba kana yeroo gameessummaa isaaniitti dhaggeeffachaa waan turaniif ilma isaanii yaadannoo bara dargaggummaa isaanii
sagalee bareedaadhaan isaan yaadachiise. Hidhaan qoraasuma dhiiraati. Namoota hedduu biratti maqaan Amboo gootummaadhaan ka'a. Gootummaa Amboof hedduun himameera, sirbameeraas. Dhaloonni qe'ee sanaa bara dhufee darbu walabummaaf walqixxummaa akka jiraatuuf mormii keessatti lubbuu isaanii dhaban, qaamasitti hir'atanii dararamaa jabduu keessa darbanii. Kanaaf ammoo ragaan jiraataan tokko mana sirreessaa Karchallee. Namoonni baay'een gatii uummanni naannoo sanaa baase Karchalleen Amboo haa dubbatu jechuun ibsu. Kanumaaf ta'uun oolu Haacaaluu Hundeessaa kan akkas jechuun geera. Goda shukute jira goda kallu ko jira jira goda bale ko jira goda hararge jira goda arsi ko jira dogra wala ko jira goda bayela ado malan gera mela latiya jolle ya jolle bane raka durba bane raka akawan lolle lochi suta suman dandenge akadina lolle obra kola chula tabne pachane gargar bane dinam sarpatane magani bafro ature kuno harralle dune ya jolle bane raka kurba gane raka ketika dompinesa mata shela kata bukan digalon power rubber cili buri nabu gadi galon nandeni fina celati nabu tingkat sayo ilmu nama garan semurti nabu geerar naan jettu meeka'een geeraruu dhiirri geerariin quufne hidhaa qaallittii jira. Dhiirri geerariin quufne hidhaa qiliinxoo jira. Hidhaa Karchallee jira, Karchallee Amboo jira. Weellisaa Haacaaluu barataa sadarkaa lammaffaa ta'ee wanti isa mudate jireenya isaa jijjiireera. Weellisaa Haacaaluu barataa sadarkaa lammaffaa ta'ee wanti isa mudate jireenya isaa jijjiireera. Umrii waggaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995 hanga 2000tti Karchallee Amboo keessa murtee malee ture. Shakkamuu qofaan akka hidhame dubbata. Haacaaluun mana hidhaa Ambootti dararaa hedduu argee jira. Reebichi hamaas isarra gaheera. Isaa fi hiriyoonni isaa waggaa 5 guutuu wayita hidhamanitti murtee hin arganne ture. Boodarra bilisaan gadhiifamaniiru. Murtee malee ganna 5 mana hidhaatti umrii ijoollummaa isaanii hidhamus aarii fi haloo bahuun quba nyaachaa hin jiraanne. Inumayyuu hidhaan ijoollummaan qoraase daran na fayyade jechuun miidiyaalee garagaraa irratti dubbateera. Akka barataa Oromoo tokkotti waanuma barataa Oromoo irra gahutu narra dhaqqabe. Kan biraa wanti haaraan jiru jedha sababa hidhameef yeroo dubbatu. Haacaaluun yeroo Karchallee Amboo keessa turetti hidhamtoota isa waliin turan kanneen barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef hiriyoota isaaf bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uun barnoota gaheessotaa jalqabsiiseera. Karchallee Amboon alattis Finfinnee dhufees torban tokko maakalaawwii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufan jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraati jedhuun ture. Sirbuu isaa jibbanis ijoollummaan hidhaatti hamileen isaa caba jedhanii sodaatan. Manni hidhaa garuu waan abbaan isaa isarratti jibban akka guddifatu isa gargaara. Haacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e. Isa dura an sagaleedhaan weellisuu malee walaloo fi yeedaloo barreessuun beeku ture.
kanan bare mana hidhaa sana keessatti albama jalqabaa keessaa sirboota 9 achittiin fixee bahe walalus yeedalus barreessee jedha. Manni hidhaa Amboo Hacaaluuf mana barumsaatu namoota gurguddaarraa akka galfate yaada akka abbaan jedhanis qoraafameera. Achii erga bahees abduuf mul'ata isaas galmaan gaateera. Qoraasuun akkuma meeshaa aannanii fi mana urgeessu manni hidhaa Hacaaluu akka qoraasumaa isa urgeesseera. Beekamtii fi jaalala guddaa uummata Oromoo biraa akka horatus qooda guddaa taphateera. Dargaggoonni keenya Hacaaluurraa maal baratu? Hacaaluun dhala Oromoo biratti nama baay'ee jaallatamaadha. Har'a garuu seenaa isaa dubbisnee hidhii tuutuu qofa osoo hin taane seenaa isaa irraa waa barachuutu nurra jiraata. Har'as taanaan bor dargaggoonni keenya gaafa mana hidhaa seenan abdii fi miira gaarii, miira nama hawwatu yaaduun isaanii barbaachisaadha. Muuxannoo mana hidhaa Hacaaluu irraa fudhachuutu nurra jiraata. Har'a gaafa hidhamtu bor achii baatee waan guddaa akka hojjettu beeki. Hacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee abjuu isaa argaa ture. Achii akkuma bahenis mul'ata isaa abjuu isaa sana bira ga'eera. Har'as dargaggoon keenya mul'ata isaa fuula dura mana hidhaa keessattis bakka barbaade taa'ee ilaaluu qaba. Neelsan Maandeellaan waggaa 27 guutuu mana hidhaa keessa kan ture. Waggaa 27f garuu mul'ata isaa argaa ture. Achii bahees mul'ata isaa galmaan ga'e. Kanaaf manni hidhaa bakka itti jijjiiramtee mul'ataaf abduu kee argitu. Bakka lubbuun kee fi abdiin kee itti dhumu miti. Mana hidhaa keessatti ni qoraafama. Manni hidhaa mul'ataa fi abduu kee argitee bor gaafa baatu akka qoraasumaa urgooftu si godha. Muuziqaan Hacaaluuf maali? Innis akkas jechuun dubbata. Muuziqaan anaaf jireenya kooti. Firaan itti horadhees, diinan itti horadhees. Muuziqaan ana keessa koo jira. Akkaataa jiruuf jireenya saba kiyyaa kanan itti ibsudha. Quuqama garaa kiyyaa kanan itti baasudha. Muuziqaan waan hunduma kiyyaa anaaf. Aartiin daawwitii ummataati. Gaafa aartiin waan ummata quuqe as baase ummannis hagasuma deebisa. Maalan jira yeroo Hacaaluun gadhiisu hagana jaallatama jedhee hin tilmaamamne ture. Maalan jira waanuma keessa kiyyaan barreessa. Ummanni battalatti galeeraaf. Kaanis gaafatee galee. Kan ammoo ummanni baruun anaaf gammachuu jechuudhaan Hacaaluun dubbatee ture. Namoonni hedduun kanneen afaan Oromoo hin dhageenye dabalatee Hacaaluu weellisaa siyaasaati jedhanii fudhatu. Innis kana quba qaba. Ta'us ittiin dhimma. Ani nama siyaasaa miti. Artistii Oromooti. Jiruuf jireenya hawaasaa walleetiin xiinxaluun nama siyaasaa hin taasisu. Yoo jedhanis immoo hin jibbu ishoo jedheen jalaa qaba jechuudhaan dhiheenya kana miidiyaaf dubbatee ture. Artistoota Oromoo hedduuf walleen waan weellisanii biraa galan miti. Aarsaa qaba. Yeroo dheeraa eegalee kan ture. Egaa Hacaaluun kanatti dabalan sagaleen isaa qarree keessaa hin turre. Dafee gurra ummataa seene. Kaaniif immoo ergaa fi hiikni walleen dabarsu akka jaalatamuuf guddaa gumaatu mala. Maqaa isaatiin albamii 3 qaba. Sanyii mootii, waa'ee keenya fi kan dhihoo kana bahe maal mallisaa kan jedhu. Sirbaan seenaa awwaalame baase. Ummata Oromoos gammachiise, onnachiise. Maalan jira Hacaaluun quuqqaa fi seenaa hamaa diinni Oromoo irratti raawwate karaa sirba kanaa ibsate. Maalan jira laalgalootu hullalleen kan tufaa laalgalootu gaara bichuutu ture laalgalootu galaan finfinnee see laalgalootu sila akka jaalalaa laalgalootu walirraan fagaannu jaran nu fageesse diigani gaara sana gaara diigamuun malle
nu baasan addaan baane nu addaan ba'uun malle soorettii haadha sooree irbaan irra buusaa qaba seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baasee jira. Algaloto gullalleen kan tufaa algaloto gaara bichuu turii algaloto galaan finfinnee maasee algaloto sila akka jaalalaa algaloto walirraan fagaannu algaloto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabay seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baatan jaraayin. Obbolaaneetii qotiyyoon abbaa gidaa yaadidaa harqoota keessaa qorra baraan dadhabe morma kee jalattan dheessa sulultaa looniin tiksu darabaatti galcheera yooman dhufee si arga an sirraa fagoon jira maalan jira yaa galaanii caccabseen na nyaatee jira farda siidaa hatani siidaa dabaleen soora ergan gaangeessanii barri turee bubbule. Oggalaaneetiya qotiyyoon abbaan gidaa yaadidaa harqoota keessa oggalaaneetiya qorra baraan dadhabe morma kee jalattan dheessa oggalaaneetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha oggalaaneetiya yooman dhufee si akka an sirraa fagoon jira. Sirbi kun ummata biratti baay'ee jaallatan fudhatama guddaaf kan argatedha. Sirbi kun seenaaf iccitii guddaa waan qabudha. Irri isaa sirba fakkaata keessi isaa garuu seenaa hima. Oromoon farda isaaf kabaja guddaa kenna. Namatu booji'ama malee fardiin booji'amu. Akka fardi Oromoo hatan Haacaaluu qofa miti kan dubbate. Barreessitoonni garaagaraa ibsanii jiru. Isa kana Haacaaluun bifa aartiin walaloo fi yeedaloo itti uumee ifa baase. Aartiin waraana sagalee hin qabne kan jedhamuufis kanaaf. Akka fardi Oromoo hatan eenyuun akka hatame maaliif akka hatamis Haacaaluun miidiyaa OMN irratti dubbatee ture. Leen fudhadhu. Hacaalu Oromoo isaa tamma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Dubbiin isaa kunis namoota baay'ee akka dallansiises ni beekama. Duuti isaallee namoota mufatan kanaan ta'uun oolu jedhamee ni shakkama. Sirba kana keessatti diigan gaara sana gaara diigamuun malle nu baasan addaan baane nu addaan ba'uun malle torri jedhu ergaa cimaa kan of keessaa qabudha. Gaarri diigame isa kana Oromoon immoo Finfinnee irraa akkamiin akka fageessanii adda baasuu barbaadan kun hunduu iccitii mataa isaa qaba. Qotiyyoon abbaan gidaa yaadidaa harqoota keessa qorra baraan dadhabe morma kee jalattan dheessa kan jedhu hoo didaan eenyu qotiyyoon kormi harqoota keessatti didata ni lola camadamuu didee ni falmata utuma kan isatti ulfaatu meeqatu jira qotiyyoo didaan sun eenyu Oromoo hacuucameef immoo inni qoricha yooman dhufee si arga an sirraa fagoon jira kan jedhus Haaceen biyya ambaa jiraachuu isaa miti kan nuuf himu wayyaaneen eenyu irraa akka nu fageessite beekamaa artistiin karaa agarsiisa malee hunda baasee hin ibsu jirra itti aansuun immoo weelluu baay'ee miidhagaa ta'e gurraa fi laphee uummata Oromoo keessa kaa'e ergaa barbaadus ittiin dabarfateera kutaa itti aanti nu eeggadhaa.